Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya Kelloo miidiyaa irraa odeeffannoon irra farkaa qabnu kunooti. Shawaa lixaatti balaan konkolaataa irra lubbuu namaa galaafachuu isaa dhaga'ame. Balaa konkolaataa suukanneessaa godina Shawaa lixaa naannawaa bosona Cillimootti mudateen lubbuun namootaa darbuu himameera. Oromiyaa keessatti lubbuu namaa galaafachuun sadarkaa qabatee kan jiru balaan konkolaataa haala hammaataan miidhaa geessuu itti fufuu isaatu hubatama. Rakkoo konkolaachiftoonni uumaniin irra deddeebiin balaan akka uumamu yeroo adda addaa gabaafama. Biyya malaammaltummaan itti daraare Oromiyaa keessatti humnaa ol konkolaataatti nama fe'uun akka seeraan waa ta'etti hojiirra ooleera. Inumaa sababa qaala'insa jireenyaa jedhuun teessuma lama irra nama 3 teessuu yeroo ayyamametti konkolaachiftoonni ammoo kunuunuun ga'u jechuun humnaa ol fe'uun balaan akka uumamu taasisu. Akkasuma konkolaataa ofii sakatta'uu dhabuu, seeraan ala ayyama konkolaataa fudhachuu, saffisa humnaan oliin oofuun balaan irra deddeebiin akka uumamu taasisaa jira. Akka kanaan har'a Shawaa lixaa naannawaa bosona Cillimootti balaa qaqqabeen namooti lubbuu dhabuu gabaasamaa jira. Balaa qaqqabe kanaan namoonni lubbuu dhaban kaan 40 yoo jedhan, kaan ammoo namoonni 6 akka lubbuu darban gabaasaa jiru. Baay'ina namoota du'anii qabatamaan kan hin baramne ta'us miidhaan ga'ee cimaa ta'uu isaa eerameera. Miidhaa balaa konkolaataan dhaqqabaa jiruun daa'ima abbaa fi haadha malee hafaniiru. Barataan eebbifame osoo galuu lubbuun isaa darbeera. Duuti gurraan dhaga'uun isaa nama sururu hawaasa irra qaqqabeera. Ammas haalli kun itti fufee jira. Kun daangaa akka godhatuuf uummanni cimsee irratti akka hojjechuu qabus dhaamamee jira. Oduu keenya itti aanuun kitaabni qondaalaa baa'oo lammii beenyaa daayaan kaleessa eebbifame irratti suurri battee urgeessaa akka hin gurguramne dhorkame. Kitaabni asoosamaa qondaalaa baa'oo lammii beenyaan barreeffame kaleessa bakka keessummoonni argamanitti eebbifamee jira. Eebba kitaabaa kana irratti suuraan battee urgeessaa caarrataan akka gurguramuuf dhiyaate jennaan lammiin gurgura suuraa akka dhorke ibsame. Suurri hiriyaa koo jaala koo yeroo dheeraa bu'aa bayii waliin dabarsinee maallaqatti ka jijjiiramu osoo hin taane ana bira turuu qaba jechuun yaada isaa ibsateera. Battee urgeessaa nama lammii beenyaa waliin hidhata jabaa qabu akka ture himama. Jaallatu kana lammiin mana hidhaa osoo jiru du'aan dhabe. Eebba kitaabaa daayaa irratti nagaa abboomaatiin suurri kun miidhagee kennamuufii isaatti gammaduu kan hime lammiin suuraa battees ta'ee suurri goototaa caarrataan gurguramuun gaarii akka hin taane eeree jira. Odeessa itti aanuun reebicha mana hidhaatti irra ga'een Daawit Baqqaanaa namni jedhamu ajjeefamuu himame. Gabaasa arganneen dargaggoon Oromoo Daawit Baqqaanaa jedhamu yeroo adda addaa hidhamaa akka ture reebicha mana hidhaatti irra ga'ee damdamachuu dadhabee du'uu isaa himameera. Namni kun Oromummaan isaa yakkamuun yeroo garaa garaatti hidhamaa ture. Mana hidhaatti reebicha ulfaataa irra ga'e irraa damdamachuu dadhabuun hospitaala ga'ee lubbuun isaa darbuu maddeen ifoomsaniiru. Daawit Baqqaanaa abbaa ijoollee 4 ka ta'e yeroo garaa garaatti hidhamaa ture. Tibbuma kana mana hidhaatii ba'uu isaa gabaasichi ibsa. Torbee darbe kana keessa qaamni hidhate barbaacha mana isaa dhaqee turuu kan himame yoo ta'u, gaafas mana waan hin jirreef guyyaa biraa maaliif akka isa barbaadan gaafachuu deemnaan qabamee hidhamee jedhan. Wayita qaban sanatti reebicha hamaa irraan ga'uu kan ibsu gabaasichi ajjeesanii gatuuf yaalanii hawaasni itti dirmatee jedhame. Battaluma sanatti uummanni waan isa argeef bulchiinsa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu waajjira poolisii aanaa tokkoffaatti deebisanii hidhan jedhame. Ergasiis mana hidhaatti reebicha hamaa irraan gahaniin sadafiin mataa isaa keessa miidhanii dhiigni keessatti dhangala'uun hospitaala Abeetitti osoo wallaanamaa jiru guyyaa kaleessaa bitootessa 9 bara 2025 lubbuun isaa darbuu gabaafameera. Odeessa itti aanuun Dr. Abiyyi naannoo Amhaaraatti walitti bu'iinsa kakaasuun Amhara dadhabsiisuuf hojjeta jechuun pirezidaantii naannoo Amhaaraa duraanii obbo Gadduu Andaargaachoo himate. Caasaa siyaasaa amanamaa Abiyyi Ahemad keessaa tokko kan ta'e obbo Gadduu Andaargaachoo namoota siyaasaa EPRDF keessaa gahee olaanaa qaban keessaa tokko ture. Ta'us adeemsa keessa dhibdee keessootti dhalateen amma paartii badhaadhinaa keessaa of baasuun biyya alaa jiraachaa jira. Obbo Gadduu Andaargaachoo jeequmsaarra Itoophiyaan keessa jirtuuf adda durummaan mootummaa Itoophiyaa ammaa ta'uu irra deddeebiin hima. Namni siyaasaa jijjiirama waggoota darban taasifame booda ministeera dhimma alaa fi gorsaa nageenya biyyaalessaa ministeera muummee Abiyyi Ahemad ta'uun tajaajilaa ture. Akkasuma miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa akka ture obbo Gadduun mootummaa qeequu jabeessee akka jiru maddii oduu kanaa Dochobelleen afaan Amaariffaa gabaaseera. Obbo Gadduun walitti bu'iinsi naannoo Amhaaraa keessaa akka baay'inaan paartii badhaadhinaan uumamee fi mootummaa muummicha ministeera Abiyyi Ahemadiin hoogganamuun naannichi jeequmsaaf saaxilameera jedha. Namni kun balaa siyaasaa adeemaa jiru kanaafis muummee ministeera Itoophiyaa ammaa himata. Naannoo Amhaaraatti wallabdeen deemaa jiru Amhara dadhabsiisuuf sagantaa sirnichi karoorfate jechuun Dochobeleetti himeera. Jeequmsi naannicha keessaa mariin hiika argachuu osoo danda'u sanas mootummaan Itoophiyaa hoogganni Abiyyi fudhatama akka dhoowwate kaasuun qondaalli mootummaa duraanii kun komata.
Bara 2006 hanga 2011tti waggoota 5 pirezidaantii naannoo Amhaaraa ta'uun tajaajilaa akka ture namni kun naannoo Amhaaraatti walitti bu'iinsi jiru furamuu ka danda'u yoo mootummaan daandii nagaa filate akkasuma yoo faannoon humna isaa cimsatee dhiibbaa guddaa uumuu danda'e qofaa jedhe. Naannoon Amhaaraa lola kaaba Itoophiyaa irraa guutummaatti osoo hin bayyanatiin waldhabdee keessa seeneera jechuunis hime. Itti dabaluun waraanni dhiiga dhangalaasu naannoo Tigray, Amhaaraa fi Affaar rakkoo namoomaa, dinagdee fi hawaasummaa hamaa keessa galchee kun akka qabbanaa'u taasisuun ni danda'ama ture jedha. Waraanni kun kan xumuramee waliigaltee dhukaasa dhaabuu Afrikaa kibbaatti mallattaa'een ta'uu yaadachiisuun filannoon sun kanaan dura akka ture garaagarummaa paartii badhaadhinaa fi wayyaanee gidduu jiru mariidhaan furuun osoo danda'amu duraanuu lolatti akka seename hima. Ani akka dhuunfaatti waraana sana ittisuu dadhabuu kootti gadda guddaatu natti dhaga'amaa jedha. Qondaalli olaanaa Itoophiyaa duraanii kun dogoggora seenaa ta'uu isaas amaneera. Walitti bu'iinsa kana xumuruuf waliigaltee taasifameen waraanni kun akka dhaabbatu yaalii guddaan taasifamaa jira. Garuu deebi'ee ka'uu danda'a jedha. Keessattuu hireen lixa Tigraay bakkeewwan akka Walqaayit hanga ammaatti furmaatan argannee jedha obbo Gadduun. Namni kun garaagarummaan Tigraay fi Amhaaraa gidduu jiru marii karaa nagaa qofaan furmaata argachuu danda'as jedhee jira. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoon har'a qabannee jirru kan hanga ammaa dhaggeeffattan ture qophii keelloo afaan waliin turtii gaarii.